Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tuubii bakka jirtan hundumatti nageenyi fayyaan isin haa baay'atu jecha har'a akkuma beektan akka isinitti mul'achaa jirutti mana uffata aadaa jirra. Uffatoonni kuni kan hojjetaman magaalaa Tajii yookiin immoo godina Walisoo keessatti aanaa Iluu bakka jedhamtutti hojjetama. Warreen kun akkamitti dalagoo jettanii akkaataa namni irraa isaan bilbilaan isaan wal argee qaama dhufee dalaguun ajajatuun dalaguu isaanis karaa biyya alaatti erguuf warreen keessattuu warreen naggaadee Dubaay irraa Yemen irraa kan akka Beirut irraa karaa kana deddeebitanii nagadaniif jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa dhumarratti lafas ni goona. Kanaaf uffata akkamii akka isaan qopheessanii fi uffata akkamii akka isaan hodhan waliin turra sagantaa isaaniitis isinitti agarsiisan isinin jedha. Manni hodhaa kun magaalaa Tajii aanaa Iluu godina Walisoo keessatti argama. Warreen baay'een biyya alaatirraa dhufanii fi daldaltoota ta'an jara kanarraa fudhataniiti karaa biyya alaa geessuu magaalaa Sabbataa jalatti dhiyoodha waan taateef warreen kana fudhachuu dandeessan biyya feetirraa bilbila isinii kennina. Imoon ni jira, WhatsApp ni jira, kan akka FB illee ni jira jechuudha. Kanaaf akkuma agartan uffata bareedaa akkana fakkaatu kana kan hodhee mana hodhaa kana mana hodhaa aadaa kana beektanii olaaltanii akkana fakkaatan isin jira. Diizaayinoota yookiin immoo gosoolee yookiin immoo naannolee uffata naannolee adda addaa akka barbaadanitti akkasiin isin feetanitti haala gatiisaa baay'ee gadi bu'aa ta'ee fi jiddu galeessaa isinillee akka nufne isaanillee akka nufamne akkuma beektanii mana kana wanta isin ajaa'ibu magaalaa kana keessatti uffanni aadaa akkana ni argama jettanii kan iyyaannin isiniin jedha. Uffata aadaa jettu wantoota faayaaf ta'an kan akka qorii wantoota baay'eetu jira kan akka kanaan isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota Raahel kanaaf viidiyoo kiyya hanga dhumaatitti akka ilaaltan nafaana turaan abdii kiyya karaa viidiyoo isin daawwachiisu yookiin immoo abbaa qabeenyaa haadha qabeenyaa mana kanaa hiriyaa tiyya kan taate akkamitti lakkoofsa bilbilaa ishii isinitti himti isarraa naanee uffatoota aadaalee isaan qopheessan isinitti agarsiisan jedha. Nafaana turaan affeerraa kiyya. Kabajamtoota kiyya akkuma beekamu manni uffata aadaa yookiin immoo gurgurtaaf yookiin hodhanii raabsuudhaaf baay'ee tajaajila guddaa uummata biyya alaa jiruuf yookiin immoo warra ekspoort gootaniif kan akka daldaltootaa jechuudha. Faayidaa qaba. Kanaaf yeroo baay'ee yoo iyyaafachuu barbaadan yookiin immoo akkana dhuftan magaalaa Sabbataatirraa kiiloomeetira 24 qofa gadi fagaattiin isiniin jedha. Baasii tokkoon karaa magaalaa Tajii Finfinneerraa dhuftanii wantoota barbaadan xalabachuu yookiin immoo jechuun arabiffatan. Kanaaf sagantaa affeerraa yookiin immoo sagantaa adda addaatiif warri biyya alaa jirtanis kan biyya keessa jirtanis argachuu dandeessu. Kan akka kireessuu, kan akka hodhuu, kan akka wantoota hundumaa kan akka bitachuu wantoota faayaaf ta'an aadaa Oromoo guutuu dhibbaan dhibbatti asitti argattu jechuudha. Kanaaf manni hodhaa yookiin immoo manni uffata aadaa kuni mana uffata aadaa caalchisaa Hawaas jedhama. Kanumaan haati manaa isaa bira jirti haati qabeenya kanaa. Kanaaf lakkoofsa isaanii isinitti himti. Nafaana turaan affeerraa kiyya. 92156 873. Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya lakkoofsa ishiin himachaa jirtu kana barreeffamaan jalatti isinii barreessa. Kanaaf lakkoofsa kana imoodha yookiin immoo WhatsAppidhaan argattu. Haala dhuftanii itti fudhattan haala mijataa ta'een hanga Finfinneetitti isinii fiduu danda'u. Keessattuu daldaltoonni biyya Arabaatirraa karaa biyya keenyaa dhuftanii Finfinnee dhuftanii daldaltan hundaaf ergaa guddaa qaban isiniin jedha. Piraayisiin isaa haala jiddu galeessaa yookiin haala bareedaa ta'een kan kennamuun isiniin jedha. Uffatoolee aadaa kan dhiiraa, kan shamarranii,
kana hundumaa qabateetiin isiniin jedha akkana fakkaata uffata haala ammayyaatiin hodhifamee tokko kanaati kan itti aanus ni jiru nafaana turaa isinitti agarsiisa nafaana turaan affeerraa kiyya. Haayyi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaaleen mana huccuu aadaa caalchisaa Hawaas jedhamu magaalaa Tajii godina Walisoo aanaa Iluu keessatti argaman isiniin jedha wantoonni isaan oomishan yookiin immoo gurgurtaaf qopheessan yookiin immoo kireessuuf qopheessan kana fakkaatu warreen kana barbaadaniif lakkoofsi bilbilaa asirratti isinii barreeffama bilbiltanii ajachiifachuu yookiin immoo daldaltoota karaa biyya keessaatii biyya alaatitti deemaniif dabalatammoo warreen FB kiyya jala jirtaniif jechuudha lakkoofsa bilbilaa kana asirraa fudhattanii bilbiltanii fi sagantaa guyyaa dhalootaa kan akka sagantaa aruusaa kan akka sagantaa qubeellaatiif kireeffachuu ni dandeessuun isiniin jedha uffatoonni isaan hodhan akkuma isin agartanii kana fakkaatanis jedha uffata aruusaa laalee jechuudha uffata yeroo cidhaa uffataman uffata yeroo irreechaa yeroo aadaa adda addaa uffatan akkana fakkaatu kanaaf warreen kana akkasin kireeffatanii yookiin immoo akkasin irraa fudhattan abdiin qaba lakkoofsa dabalataatiif odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsi kiyyarree asirratti isinii barraa kanaaf warri keessattuu warri karaa biyya biraa jirtan lakkoofsi kiyya asirratti isinii kennama ijoolleen hiriyoonni kiyya kan Dubaay irra jirtan yookiin immoo Yemen irra jirtan lakkoofsa kiyya warri duraan qabdanis kan hin qabnes ni argattuun isiniin jedha kanaaf warreen akkana fakkaata kun uffanni aadaa baay'ee kan namatti tolu gatiin isaatillee gatii jiddi goleessaa gatii isaan simmiine gatii simmiinan isinii qophaa'anii jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sagantaan kiyya kun har'a akkana fakkaata warreen as keessa jiranis abbaa qabeenya kana yookiin immoo haati qabeenya kana isaan lachuu na bira jiru jechuudha kanaaf irra deebiidhaan lakkoofsa isaanis nitti himu obsaan na caqasaa affeerraa kiyya. Ya fito do kashametia mata karre mumidang galasa shito gasa siranga diatani ya fito do kashametia mata karre mumidang galasa shito arifata tu kurri ya bata do kashametia arifata tu kurri ya bata yamida kudufta shamarresa bata do kashametia yamida kudufta shamarresa midagni ke adawa halle fayamte do kashametia midagni ke adawa halle fayamte baguma kan kiyatate to umamte do kashametia baguma kan kiyatate to mita bojala ya karabadiya do kashametia mita bojala ya karabadiya ya bari ko tu ya fitale dia do kashametia ya bari ko tu ya fitale dia Muchayo warra galani kadime era enyusi tukarkani sobeto muchayo warra galani kadime era enyusi tukarkani sobeto kotu bashana nademna masama sobeto firfine birbir sagoro masama sobeto mashini zito nisisa masama sobeto bankone mudi shororo masama sobeto bitafi mirga silalu masama sobeto unda tu sirbe sifarsa masama sobeto bifa mala simude masama sobeto wakayo gudam padasa masama sobeto wakayo gudam padasa
maaluma ta'u bifa kee akka hangaasu kan ga'u maaluma ta'u hundumaa ta'u waan kee akkam ta'u maaluma ta'u shishinis bitee kan koomerra ga'u maaluma ta'u bifa kee dhoksuu inni sin danda'u maaluma ta'u itti mimmoo silaa maarree itti mimmoo. Muchayo warra galani kadime era enyusitu karkani Sobeto muchayo warra galani kadime era enyusitu karkani Sobeto kotu bashana nademna Sobeto fitfine birbir sagoro Sobeto mashini sito nisisa Sobeto konkone mudi shururu Sobeto bitafi mirga silalu Sobeto undatu sirbe si farsa Sobeto bifa mala si mude Sobeto wakayo gudam badasa Sobeto wakayo gudam badasa maaluma ta'u bifa kee akka hangaasu kan ga'u maaluma ta'u hundumaa ta'u waan kee akkam ta'u maaluma ta'u shishinis bitee kan koomerra ga'u maaluma ta'u bifa kee dhoksuu inni sin danda'u maaluma ta'u itti mimmoo silaa maarree itti mimmoo. Fitodo kashametia matangarre mumidaan galaasaa shittu gasa sirranga diyaatanii yaa fitodo kashametia matangarre mumidaan galaasaa